Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalala kan kabajaadha bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Siniin jedha. Baga gara chaanaala kootti dhuftan isiniin jechaadha. Namoonni chaanaala koof haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'aadha. Namoonni viidiyoo koo daawwattan garuu kan subscribe hin goone subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Channel YouTube Isaaq Ibraahim akkuma baratame jechaadha viidiyoowwan hojjechuudhaan viidiyoowwan mimmiidhagoo channel keenya irratti maxxansuudhaan beekama jechaadha. Kanaaf waan isiniif hin gallee fi waan akka isiniif ibsu barbaaddan yoo jiraate description boxii keessa isiniif kaa'ee Telegram kan koo akkasuma imo kan koo lakkoofsi bilbila koos jira jechuudha. Linkii isiniif kaa'ee jechaadha kallattiin bilbilis jiraachuu baatu kallattii saniin nagaa fadaa isiniin jedha. Arralee viidiyoo baay'ee miidhagduu takka isiniif qabadhe viidiyoo arraa keessatti jechaadha. Nam tokko bilbila keessan akka hin tuqne yeroo banaa fakkaata garuu bilbila keessan eeyyama keessanii malee namni akka hin tuqne haala ittiin gootan isinitti agarsiisa. Yoo tuqe immoo haala paaswordii akka isa gaafata. Paaswordii san immoo yoo galchee haala isinitti beektaniin waan inni bilbila keessan irratti hojjete kan ittiin beektan isinitti agarsiisa. Viidiyoo tanaan garumaa daawwadha. Makalattumaan gara barootaatti isin dabarsa. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala koo amma ka appilikeeshinicha description boxii keessaa Telegram chaanaalii kan koorresiniif kaahira achirra buufattanii kunoo akkuma as biratti argitan appilikeeshinicha kana fakkaataa touch disable jedhama ni buufattan jechaadha. Isa san buufattanii yeroo tokko kilik gootanii ni bantanii API kaniin isaa Gengo circle fakkaataa touch disable jedhama keessa isaa yoo bantan haala kanaan isiniif fida. Amma ka iddoo start service jedhu kana yeroo tokko kilik gootanii bantan jechaadha. Sana booda haala kanaan enter new pin jedha. Set your pin to unlock touch screen. Touch screen keessan jechaadha banuudhaaf yookiin cufuudhaaf pin isin gaafata jechaadha. Mee ammas biratti 1330 jedhee haa katabuuf jechaadha. Achi booda next jedhaanii please enter the pin again to confirm jedha. Ammallee 1330 jedhaanii. Haala kanaan okay jedhaan jechaadha. Confirm naaf godheera jechaadha. Kanaaf haala kanaan guuttattanii amma gubbaarraa bilbila kan koo yoo gad deebise jechaadha. Touch disabling biratti lock touch ka jedhu jira. Amma waan nama tokko iyyuu hin taa'amne achi booda isin gubbaa kana irratti jechaadha maal gootanii iddoo kana bakka kana tuqtanii jechuudha. Bakka touch lock jedhu kana ni cuftan jechaadha. Touchii kana ni cuftan touchii bilbila keessanii. Touchiin bilbila kootii cufameera. Waan tokko gara tokko sochoosuu hin danda'u. Amma quba kootiin tuttuqaa jira. Garuu waan tokko iyyuu sochoosaa hin jiru. Win tuttuqaa quba kootiin akkuma beekamu isin laaltanii arguu dandeessan jechaadha. Qabatamaa nama tuqaa jira garuu naaf hin tuqamu cufameera jechaadha. Kanaafuu banuudhaaf gubbaarra gad hin deebisa jechaadha. Yeroo tokko unlock touch ka jedhu kana ni tuqa. Unlock touch yoo tuqtan haala kanaan pin isin gaafata. Namni tokko yoo isa san cufuu barbaade pin isa gaafata. Kanaafuu 1330 biratti galchaaf jechaadha. Correctinaan jedheera paaswordicha. Okay jedhaan. Haala kanaan naabbana amma kunoo bilbili kan koo naasu socho'ee akka barbaadetti fayyadamaara jechaadha. Amma keessa isaa seenee waan kana gubbaarra mallattoo seetingii iddoo jirtu kana dhuftanii jechaadha. Yeroo takka kilik gootanii bantanii faayidaa biraatis akka itti fayyadamtaniif jechaadha. San booda change pin ka jedhu pinii keessan jijjiiruu yoo barbaaddan iddoo kana dhuftanii akkasuma float batanii as biratti jechaadha. Lammaffaarra kan jiru kuni float batanii kun jira. Achi booda black screen fi blue filter ka jedhu jira. Amma isin change pin kana bakka kana tuqtanii jechaadha. Pin dura asitti 1330 jettanii galchitanii pin lammataa 1331 jedhuuni. Isa kanallee 1331 jedhaan jechaadha. Match taheera. Amma update pin ka jedhu tuqa. Pin change successfully naan jedhe jechaadha. Amma successfully naan jedhe. San booda amma lammaffaarra ka jiru kana floating batanii kana ni tuqtanii. Floating batanii kana yoo tuqtan batanii gubbaarratti isinii baasa. Batanii bilbila keessan irra sochootu kan faayidaa hedduu qabdu. Ishee sana haala kanaan ni tuqtanii. Isa kana floating button enable disable ka jedhu jira. Enable gootanii isin jechaadha. Haala kanaan okay jettanii eeyyama yookiin permission kennitanii fi san booda kunoo flow bataniin asirra deddeemaa jirti. Duubatti haa deebisuuti mee jechuudha. Flow bataniin kun jechaadha kunoo flow bataniin kuni as bira jirti kunoo asii gad olii gannaaf deddeemte jechaadha. Iskiriiniidha yoo waa waraabdan iskiriin record yeroo gootan akkanatti irra ooftanii jechaadha.
waan barbaadan hojjechuu dandeessan. Amma immoo yoo tuqxan haala kanaan isinii fida. Block screen, black screen jira, blue filter jira, lock touch jira, stop service jira. Kanaafuu wanni isin amma as biratti fayyadamtan maalidha? As biratti jechuun kunoo bakka kanatti dhiifama jidduudhaan natti bilbilame. Kanaaf amma serviisiiwwan isin as biratti fayyadamtan lock screen kana ni tuqxan. Yeroo tokko mee fakkeenyaaf lock screen kana dhufe cufameera bilbilli kan koo socho'uu hin danda'u waan tokko tuquu hin danda'u jechuudha. Kunoo pilootingiin tun hin jirti sanii ala bilbila kan koo tuttuqaa jira nama garuu naaf hin tuqamu screen disable ta'e jechaadha. Enable ta'e akkan tuttuqamneef jechaadha. Amma kanuma asumatti deebi'ee jechuudha. Kunoo unlock jedhu as biratti isinii dhufa. Kunoo unlockiin tuni isiisan tuqxan jechaadha. Pin isin gaafata. Piniidhaan 1330 jettanii 13 dhiifama 1331 correctinaan jedha. Okay jedhee banaa fi kunoo amma naa baneera jechaadha. Saniif haala kanaan flootingii tanallee fayyadamuu dandeessan jechaadha. Yoo barbaadan kalarii gurraacha irra kaayachuu dandeessanii kunoo ishee tanarra jechaadha. Blue filteriin jira, lock touchiin jira, stop service. Waan kana immoo ofirraa dhaabuu itti fayyadamuu kan hin barbaanne yoo ta'e jechaadha. Iddoo stop service jedhu kana iddoo dhumaa tana tuqxanii jechuudha. As biratti 1331 jettaniini okay yoo jettan tajaajila dhaabeera jechaadha. Wanni kun haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate gaafii na gaafadha. Barnoota irraa akkanumaan hin goolabaa channel kun subscribe godhaa. Garuu viidiyoowwan tokko yeroo daawwattan subscribe dhiifama laayikiidhaan osoo galtanii. Maaliif YouTube laayikii fi koomentiidhaan viidiyoowwan namoonni hojjetan ni beeksisa jechuudha. Bakka hedduutti akka mul'atu godhaa. Xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.